Ani inni jedhu jedhan abbaan firaa tokko iyyuu ituma raachi waccu leenci bishaan dhugee gala. Ituma moortuu hortuun horti. Jamali lalam sallallahu alaihi wasallam. Adara rabbicha nuufis barbaada. Jechuun akkam inni tasaasabiisa jedhan sana wallaallee jirra. Aadaa biyya keenya wallaallee jirra. Manni biyya keenya bishaan gaafannaa naannoon namaa kenna. Aadaan sun akkamitti hafe yeroo ammaa kana. Nu waggaa 20 keenya. Obboleettiin keenya Fatiyaan immoo maal taate? Manneera. Sinii galee. Angalaan gabbee bu'ee sinitti maddutti madina dhageessa. Indi eenyuun na bira dhaabbata yoo sin na bira dhaabbata. Rakkina guddaa keessa galeera akkasiin na gargaartan hun barbaada jettee haasaa turte garuu namoonni kaan immoo deebii akka kanaatti deebisaa jiruuf. Maal akkam fayyaa guutuu baadhattee kadhataati sakkeeraa kadhuu lafa ta'e biyyoo nyaadhu. Isin garuu kan himataa jirtu yeroo kana keessatti Mubaarik Musammaatu nagatee bade. Mubaarik Musammaan ergasii kan na wajjin nyaatee dhugu amma garuu gisee rakkina keessa garuu nagatee badee jira jettee himataa jirti. Musammaan narraa fagaate waan inni narraa fagaateef hin beeku sinii galee durri isaatu na bira dhaabbata. Mubaarik Musammaa garuu ati baay'ee garaa jabaatta dhugaa rabbicha rakkina keessa gisee siin galtu akkamitti dhiistee ni deemta yeroo kaan wajjin dhugaa yeroo kaan wajjin nyaata yeroo kaan wajjin kolfa gisee rakkina kana keessaa dhiistee deemuun kee mala jedhee namanu Mubaarik mee deebii qabda. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jira jirtu ummatu annaga qota alhamdulillah. deebii isaas kan waliin laallu ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jarri amantii biraa akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Jirra. Gizee kana keessatti Ingiliffii baratamaa jira. I like America. I like America but I am hunna dhabu. Oh, okay. You're single or double? You're single or double jedhamee kan haasa'amaa jirus jira. Yeroo kana keessatti Ingiliffa baruu qabna bakka haa caccabu maal rakkoon jira. This is very dangerous talking and cutting mother in the Ethiopia very cutting. Dhugaa rabbicha yoo Ingiliffa kana dhagaanii nu ajjeesu jarrisu. I like America but I am not hunna dhabu. I like America but I am hunna dhabu. Ingiliffi keenya gaa waan dhaabbate miti namoonni baay'een itti waliin haasa'aa jiru. Ati kanuma examination kajo examutation jecha dubbisu turte sanimi. Dirqama akka ta'etti welcome welcome qaba. As irroy khara nyaata asikoy coomatti asikoy nama examutation geedu bis simalee nagar bakka rakkine kun nu keessa galee jira oruuta bakka gizeedhaan baranna jennaan wal dhaga'uu dhabneera keessattuu mujarri maatii irratti muudii qabdan isaa bakka maatii irratti hin baramu Ingiliffi gadi baate namoota beeku irratti baraa malee maatii dhiisaa amma father mother ayyaraneetiin maqaa maazukka kan jedhan ijoolleen haadhaaf abbaan maqaa adda baasan. Fazukka mazukka sasin jettan kana dhaabuu qabdu bakka bakkeetti bakka kan Ingiliffi baramu qabu. Namoonni tokko immoo asii ba'anii kaanii immoo kan Oromiffa wallaalanus jiru deebi'anii. Akkam warra kam jirtanii anaadha tootonaan jedhanii nyaata keessan argitan anatti godhu jira qeerroo leenca Oromoo dhugaa anaadha. Galatoomama jechuu barbaade isin akka malee na gammachiistanii wayita pooste kiyya namatti ergitanii wayita koomenti gootan akka malee gammachuu natti fiddanii galatooma isin hundu itti fufna inshallah. And for my non-Oromo speakers, just wanted to say shout out to y'all, showing love, liking, sharing, whatever the case may be. Appreciate all of you. We're at 2K. Let's keep it going. You're in Barbadin. Knockout 50. Adani? Jechuun anaan jetti? Dhugaa rabbicha kana wallaallee irraa amma. Ay maalummaa koo masitti agarsiifachuun qabaan akka kanaatti tuffatamee nama dhiiseen beekuun. Si dhageenyaan akkasnaan jettaati. Idu biyya keessa taate koo akkasin jettuun dhugaa rabbicha achi jirtaan akka hin dhufne beektaadhaaf miti. Sila Ameerikaan an dhufa but I am not humna dhabu. I like America but I am hunna dhabu.
jarri laayikiitu godhaan jedhamin laayikii godhaa jirtan uumamee asii qaddaadhu isiin bakka dhugaa rabbicha kan baay'ees. Mason. No. Moise. No. Orang na bigyan na to gunahan nga di. No. Moise. No. Moise. Yes. Hey. 1, 2, 3, go. Sonny. Yes. Moise. Yes. Tala kandi be. Yes. Yes. I like America but I am not umnadabu yeroo kana keessatti never skip Arab joke jetti jarrison maal jechuudha bakka yaa Araboችን ቀልድ ጃምፒንግ godini ጊዜ ቀልዲን አረባ ስትዱ ፊልማፍ ሰዓት 24 እንተን ታይላሊዳ በቃ yoo dheerate ሰዓት 24 keelli ቀልድ ጀራቴ ሲላሉ ቀብደ never skip ኦሊገሊ I like America but I am not umnadabu I like America but I am umnadabu barattoonni waggaa sadaffaa ciqiciqii dhiisaatii zirzirii hojii keessanii isiniif baheeraa dhaggeeffadha Managementin qabalee keessatti maxawaphiyaa baasu Accountingin iddirii funaanu quqqubee buusu audit gochuu veterinary medicine horii dhukkuba hin qabne ummataaf qaalu Economicsin baaqalaa boqqolloo ummataaf gurguru gabaaf dhiyeessu nursingin bookee busaa ari'anii qabu agoobara hiruu marketingin gabaa keessatti dinnicha fi shukkurtii maddabu journalistin radio banuu fi cufuu ummata barsiisu xurumbaa iddirii hafufuu waamicha waamu social workerin ummataaf gabaa dhaquu uffata miicuu psychologistin maraatuu gorsu ijoolleemti waggaa sadaffaa kun maraachuu waan dandeessuuf isaanuma gorsu midwiferin dubartoota ulfaa galmeessuu jala bu'anii hordofuu marqaa waamuu history competitionalin oduu durii barreessuu english literaturein ingiliffaan kolfuu ummata barsiisu warroonni fiildii keessan irratti himamne part lammaffaa irratti waan isin biraan geenyuuf follow godhu kanaafan hin barachuu dhiise hambagan barachuu dhiise dhugaadha bagan eebbifamu dhiise fiildii keessan garuu dhageessaniitu miti waan irratti eebbifamtanii bakka waan kanaan eebbifamtanii hojii akka kanaa qabdu isiniin jedhamee jira hojii sana garuu hojjettu gaazexessaa yoo taatanii safara keessa deemtanii xurumbaa afuuftu Yeroo kana keessatti muraacheen fuudhachuun barbaadaa jira jedhaa jira orota. Utoon fuudhee warri arge maashaallah raachuun keenya fuutee garuu sargiinuu waamne hin dhufne bakka tiriidantii miti. Warri arsis eebade tiriidantiin keenya sargii utoon waamin qobaa nyaattee. Warri wallaggaas maqaa Yesuusii mucittii raachuu jedhamtu kana maqaa Yesuusiin jedhu. warri ambos adaraa danfaraachuu qoyni danfaanaa qoyraachuu miti maa sadan kana qofa handiniin jiru maa nama jimmaan jira argin jira sana waamtu Lankalla yeroo kana keessatti inni akka example akka jookiitti fudhateeti malee akka qomna gadeetti fudhatee miti san garuu akka kanaan akka waliin lollila maqaan keenya waamamne jettanii akka waliin haacaaluun قاتل haacaaluun ለሞከር እሺ ያዳፍ ያዶቄቲ ያዳፍ ያዶኬቲን halkanቺ ሰደቤ ዋኑ መኬ ያዱት ማፍሪ ወንዳባ ይገራነ ቀሚ ቀንቆ አመግዴ ኩኖናቲ ገማ Mala waya kuliko iga malini faliko Mala waya kuliko iga malini faliko Yaba walabu madike ila bisa anganama tidak kebahu tetap kembali ada ke sama
Rafamaa. akkasii gaa mootaa irratti galii akka kana jedhee jira oorota nama kana biratti galtanii akka kana haasa'u miti an oromoodha jennaan rakkina guddaa isa biratti uumaa jira namoonni keenya garuu sodaachuu dhiisanii akka kanaatti galanii akkas jedhaniifi jiru. Oromoo salaamu alaikum. Ana sheekaa gobbaa ajuuzicha majnuunicha keessan san kachalkuኝ ዛሬ አላበዛባችሁም ዛሬ ለኢብሲሻጎ ራሴን ልገልጽለት እፈልጋለሁ። ኢብሲሻ አትዮ በርገሪኛ አትበር አናና ኡዳንታ በር ኢብሲሻጎ መጅኑን ያነጋ እንጅሩ በር እኔ እኮ ለመጀመሪያ ጊዜ ከገጠር ሮቤ ስመጣ ጉድ ተሰርቼ ነበር እኮ ቂጤን ተበድቼ ነበር። የፋራዎች ባንዲራ ያዥ ነኝ እኮ አጁዘቱል መጅኑን ጀዴ ከአረብኒ ህዴቱ ሙሱምበር አና በር ወደኞኒት የበር ጊዜ ናያዱና ናሽናል ጂኦግራፊ በንቴል አልቲበር ዳወት አንበር ራሴን አጋናኑ ሶንታይን የመጨረሻ ቦርኮ ነኝ እኮ ነኝ ቦምቦሊኖ ፊት ነኝ እኮ እንዴት ስላንተ ለማውራት ድፍረት ኖረኛል እኔ ኢብሳ በጣም ትበዛብኛል እኮ ጀዝባ አጁዛ መጅኑን ሰገጤ ጅል ጅላጅል ጅላንፎ ሁሉም ተደምሮ ፊት ነኝ አከነ ጀዴ ኢብሲሻ ጎዳ የሮ ማሉማክ የኢብሱ ለምን ደበሩ ይጅራት እግር መብላት ይችላል ነኝ ቦርኮ ነኝ ሼካ ጉባ የሮ ከነ ኪስቱ ስነክ ከነ ኡፈረብስተኒ ነምኒ ሙሚሚ አከሚት ስነከበጁ ጋር ብቻ ነምኒ ሲከበጁ ዳይሮ ጀል ኦብድሮ ጀልቀ ቦፍ ከበጁ ቀብደምቲ በቃ አከስተው ቀብዶ ሼካ ጉባ ገኛ ዘመከ ኡሩታ የሮ ከነ ኪስቱ ሙረከነ ጉዳ ከን ታጅሩ ወልፉ ኢንሰ ጉዳቱ ኡመማ ጅራ የሮ ከነ ኪስቱ ገሩ አናፈቲ ተኘ ጅር namoonni tokko tokko mo jaarsa akkamitti filataa jiru jaarsatti mo yeroo galuudha jedhan waa akkamii haasa'u ila rabbi nagaan halkan kana nan bulchina subhaan jiru dhugaama rabbiin jaarsa koo waliin nan bula nama desa bar wallahi nama desa jaalalli bay wallahi bay waatu gida maayyate tu jir keessani mammaan keessi ilaalama ulufaan keessi ilaalama itti bira ciibtaati silaansa maa si dhagaamatti naganan bira bulchanii nagananii Kala ko baatira ki birara fiida malee mana biratti birara feesite kennanii reefa na keenyatti. Maa jara biratti birara haaraa jirri bakka jira kan haaraa fanya ko baatira birara haa. Amma ni jella betta ani mo gaafa mana dhabba saada ke bira bulu jella. Kan jara biratti biran buluan wallahi jara biratti biran ciisa. Inni mana qabtaana isine Mama sabra rafa itu dagya. Ya Rabbi. Wallahi lazim bakka fedi atau jaarsa ke wali nak jaarsa ke qobam bulchu nantu abale. Me jagani bola baran tabar sal posin jerwa. Wallahi jarum tike sama jam kom. Malikanna ebisa. Jaarsa ko magana. Qoy miti amma oorota esen ammatu wal fuutanii kaatanii mana maatii keessanii yookiin mana maatii kan keetii yookiin immoo mana maatii kan isa utuu deemtanii akkam gootu wal bira raftu. Cuma rakkoon jira maayii wal bira rafan rakkoo qaba. Arsii Jimmaa arge yeroo jaartiin jaraa jala hatame akka jarri dawwalanii walitti manu isin agarsiisa. Kaarsii irraa jammarraa. Salaam alaikum ante. Akkami badabbo. Maa badde ante kara. Deengate si bilbila kalee si bilbila ante bilbilan kaaftu maal taate abbo. Ishee. Wallahi billahi waasi majalisi salfachu jira betta. Wallahi billahi. Muti yo shawasan nifte ma akkam kara. Abbo jumakiyan arge abbo gurba duriya gurba to kolin demo jirti dengad. Wallahi billahi. Tarsi tiku. Aw khiya. Hararge. Ma bilbilan kaaftu sana jala. أو واسي هما سينجا بالبلا وانا خني في خاص بالبلاجر خالي ما خن خدوريا سي فتشار كسو جرتين سينجابر أو خيا ديوسا أهم تاكسي خوريتي خطون سينجابر أو خيا ديوسا متي بلا هش كارجت مريد راك جماعتي سي سلام عليكم أكم جرتا سي ما واسطتي مدك تيجي لار والله انت لو انك جالس نكاي لتين عن جت تمتي ما باي بكونو غرباوي تجيني اسي بتي زوراتي والله لازم دوغان سين جدار سي مالن قلد دوغما ربي
garuu yeroo kana keessa jira garuu warri nama jala hatamuun wanta akkasii kun jira dhugaa rabbicha amma fakkeenyaaf mucaa tokko jaalladhina mucattiin sun amma siina jaallattu qofan eegee yoo siina jaallatte ko dhiira biraa wajjin haasa'uun dirqama miti dhiira biraa wajjin akka barbaadde ta'uun dirqama miti jira miti abbaa manaas yookiin immoo akka jaalalleetti kan isheen qabatte gurbaan sunitu jiru kan biraa irratti rarra'uun kun waan fakkaatu miti wanta akkasii kun dhaabbatu amma. Shamarrii haati manaa manuma keessaan tolti. Haadha manaa jechuun maal jechuudha? Haadha manaa jechuun hiika qaba. Warra tikitookii miti. Warra tikitookiis hin barbaadu. Baay'een keessan dhiifamallee naa godhaa malee anis dhiira. Dhiira keessaa isa tokko waan ta'eef warra tikitookii kanarraa nama arrabsuus haa ta'u jajjuus haa ta'u iyyaa oolanu dhiirri yeroo simmeetii yerootiif barbaada malee haadha manaa godhadheen ilmoo irraa argadhaadhaaf baay'een barbaadu dhiifa manaa godhaa. Kun immoo amala dhiirota hundaati. Sigalee yeroo sitti fayyadamee garuu gaafa fuuchuudhaaf kaayyeffate gaafa fuuchuu barbaade intaluma naamusa qabdu. Intala gaafa nisin fuudha jedhe duukaa hin baane kan abbaa kootti ergadhu yooti maatii kootii wal barte malee sittin eerumu. Aadaaf safuu yooti guuttatte malee sittin eerumu isii jettu sitti jabaattu sana barbaada dhiirri. Sigalee malee tarii simmeetii jaalalaatiin ammuma sin jaalladha ati sina jaallatta jennaan warri wal fuudhan ta'u tikitookii irraa kan inni si barbaadu tarii yeroo tikitookii hojjettu dabbaa kee argee bareedina qaama keetii argee simmeetii yerootiif si barbaaduu danda'a. Garuu haadha manaa godhadheen umurii guutuu wajjin jiraadha isa jedhuufi bafuuf dhiirri akkasitti barbaadu jira yoo jedhan soba wallahi laazim soba. Silumaa dubartii miidiyaa irratti utaaltu dubartii miidiyaa irratti of agarsiifattu dhiirri fuuchuudhaaf ijoollee sana. Timit kan hin galu maqaan jiruun natti jiraatu yoo galanne maalis tiroon ta'in alaga dalagatee jiraata maaliif ila haadha abbaa qabaate bareedaa ture mana haadha kiyyaa ijaarellee asii wallahi irra bahuu deemanaan jedhamu hedduun na dhaqqabeena abbiyyuu magaaluun barbaade waa qabaadhee atuun ta'in galeedhuman jijjiirama akka sagalee taatanii madoolaa dhibba tokko ta'in akkatee galuun asii sigalee bakka nagahee heeramuu fedhaa dhaluu bakka hiriyyaan koo qaqqabdellee qaqqabuun dadhabee nan yaale waa hunda naa ta'uu didee asirraa bakka muuziqaa dhaggeeffachuudha waa jechuudha geemillee danda'een taphadhu sigalee bakka ittiin gaabbu waan hin dabarse kana hunda ittiin gaabbu asii maaliif akka ta'e nama baay'eetu nama rakki du'ee nama baay'eetu du'aatu biyya sigalee fayyaan qabeenyaadha. Fayyaadhaan galuu koo harka koo fuudhe miila koo waa hunda qabaadhee galuu kootti alhamdulillah garuu gizeen biyya galu qabaadheetii miti asii wallaahi rabbiin argu ni beektaa iluu faamilii dhuma na gargaaranii naan hin galaa jiraatu naan dura geema taphadhee ni yaadattaa doolaarii 3,000 argadhee isarraa iluun naa ergee waa bibbitadhee saanxaanlee bibbitadhee sigalee bakka jireenya kana laafuu qaba galeen jedhee silaa galuu baay'ee natti tola maaliif amma akkuma duwwaa biyya galuu fireeti waa tokko harkaan qabne wallaahi waan takka hin qabu asii warabbal kaaba wallaahi akkanumaan gara jabaatti galuu deema jijjiiramuun qaba maatii guutuu biraa ka baatee ka abbaa hin qabne ka haadha hin qabne ka obboleewwan hin qabne ka mallaqa hin qabne akkamitti galta maalitti galta waan kana maaliif murteessi? Waan kana sigalee biyya kanatti ni beektaa biyya baqaa jirraa asirra kan dhufnu atis taatu sigalee jaallatteetii miti biyya kana jijjiiramtee bahuu ni feetaa sigalee bakka nan laalee kara hundaa sigalee naa ta'uu didee yeroo hunda faamiliin na gargaaraa sanammoo bakka wanni na murteessee ittiin galee Dubaayii beeruutu dhaqee mana madaamiis haa ta'u dalagadheen jijjiiramaa biyya kanaa jedheetiin ol ka'e asii malee waa abdadhee waa qabaadhee haadha qabaadhee abbaa qabaadhee obboleessa qabaadhee obboleettii qabaadhee kan hin galle
namni airportiitti naqee balan jiru nama meeqatu siqee ballanaan jedha malee waan akka qabaadheetii miti garuu bakka hanga yoomiitti nyaadhee taa'aa rafee ka'aa jijjiiramuun qaba jijjiireetiin jireenya kana laawaa jedheetiin galaa jira. haa ta'u malee namoonni baay'een haasaasii kana immoo fudhatanii waan baay'ee irratti haasa'aa jiru. Nama tokko immoo mucattii kana gargaaruus hin qabnu ofiisiitii dalagattee jiraattu malee afiyaa qabdi miti jedhan immoo kan haasa'aa jiranis jiru. Wamti birriin nama hin goone addunyaa kanarra hin jiru. Viidiyoo kana gara biraattiin fudhatinaa sheer waliif godhaamime. Fatiha dhaamsa tokkoon siif qaba. Nuti yeroo kuchiinaa madaamiitti deddeebinu dadhabuu dhiifnee miti. Heeruma hawwuu dhiifnee miti. Ilmoo argachuu hawwuu dhiifnee miti. Manni madaamii nu salacha'uu dhiisee miti. Ati amma kaayiroo kana guutuu teessu biyya kaayiroo keessa yoo hojiin dhibe galtee Dubaayin nattu, Suudiin nattu, Bahreeniin, Beeruutiin, Kuweetiin, Kwaatariin biyya adda addaa jira. Nu hundiyyuu sumaa wajjin filtarii keessa dhokanne malee ijoolleen durbaa umriin sii dhaqee 20 darbinaan deemeera umriin sii. Heeruma ilmoo argachuu nu hundi keenya nawwina. Sitti naafee miti rabbiin koo nan milkeessi waan hin yaadaaru sitti naafee miti garuu garaana nyaattee kaates immoo na aarsite. Uummata Oromoo hadda fuuldura teessee kadhattu gabii yookaan galii ati argattu caalaa gaabbii ati umurii kee guutuu teessee gaabbitutu caalaa imimmaan itti hadda buuftee gadi baatee utuu fayyaa guutuu qabdu uummata kana fuuldura dhaabbattee kadhatte jechuudha. Gaabbii ati gaabbitutu caalaa intalli kun maallaan jette jedhii viidiyoo kana seef godhi lafa kaayitaa hin ilaali. Hammati itti gaabbitutu caalaa hammati gadi baatee boossee kadhattee uummata kanarraa argattee fayyadamturra jechuudha. Maaliif kadhatta nuti kan of satarree jiru mana nu satarree jira nuti of satarree jira malee namni rakkina hin qabne hin jiru tu rakkina hin qabne. Ilmi namaa tokko utuu rakkina hin qabne biyya namaa keessa kuchiinaa namaa keessa hin gugguufu kana jala muraa. Kaan ilmoo ofii kaan haadhaaf abbaa ofii hundi namaa haadhaaf abbaa ofii garri caalu ilmoo ofii ofitti kutee kushiinaa keessatti mana ofii keessatti gatee dhufee kushiinaa namaa keessa gugguufaa. Maal akkam fayyaa guutuu baadhattee kadhattaati sakkeeraa kadhuu lafa ta'e biyyoo nyaadhu yoo haadhaaf abbaa dhabde biriin haadhaaf abbaa sii bitaa biriin haadhaaf abbaa sii ta'a. Of jabeessi baruma baraan boosa maaliif boosa. Haadhaaf abbaa kee rabbiin rahmata jiraaf haa godhu. Inni dhugaadha nama boossisa haa ta'u malee garuu birrii manii jedhaa afaanii baafte innaa birriin haadhaaf abbaa keessii bitaa. Maal akka maaliif jiran ajoo yoomuma nama taatu si waan feetannaan jedhaa inni naaftes jedhaa garuu intalli kun sirriin jirtu. Uummanni Oromoo amma arrabsutu caala. Namni giiftarri ijoolleen Awurooppaa jiran siluma moonni sii kennu sin arrabsu. Lafoo lafaa si arrabsa karaa sin dabarsan galtee argita yoo ati hin gaabbine taa'in ilaali. Yee jira nama. Isa nuti koo goota baqqaa nuti warri jechuudha rakkoo keenya irra teenye affannee ol baanee irra teenye dhoksinee uffata uffannee ol baanee isinii qixxee kolfinee taphannu kuni goota baqqaa nuti. Wallaahi goota nuti. Maal jechuudha garaa nama nyaatti yatiima waan taateef garuu fayyaa qabdi. Ilmi namaa tokko hamma hojjetee of jijjiiruu danda'u. Maal fatiyaan nuuf hangafa taati malee nuuf quxisuu taati. Sabiyyiidhaa yatiima jedhamtee kan namni hin jedhu. Dhugaadha seenaansii nama azansiisa. Nama azansiisa. Si jammar immoo nuti haadhaaf abbaa qabnus yoo galle namni haadhaaf abbaa ofii bira taa'u hin jiru. Yoo galtes ammaatiif abbaan kee yoo jiraatan. Nama tokko lama qofaa miti kan haasa'aa jiru. Namoota baay'eetu waa'ee irratti haasa'aa jiru. Bariinadhaa barii Juma'aati. Rabbiin fuula namaa sin dhaabin. Osoo fayyaa qabdu osoo aafiyaa qabdu rabbiin fuula namaa dhaabee sin boochisin. Wallaahi fayyaan kan kee gammachuudha. Aafiyaa qabaannaan bakka yaadde ga'uun ni dandeessa. Garuu yeroo kursiirra teessan sooressa. Yeroo nama arratan abbaa qabeenyaa. Akkasitti boo'uun immoo dadhabina jechuudha. Amma yoomitti harka namaa keessaa jiraatama. Atiin viidiyoo kan dhageessu. Wallaahi osoo fayyaa qabdu rabbiin fuuldura namaa si dhaabee si kadhachiisin maallaqa birrii tokko si kadhachiisin danfa keetiin bultee danfa keetiin jiraachuun sabboonummaadha. Garuu fuuldura namaa teessi kadhachuun dadhabina keessaa ganjallaa jechuudha. Uffata bichaa laaluun kursii bichaa laaluun miti. Gaafa kursii gaara teessu waa gahaa qabaachuu qabda. Kanaafuu jennaan hundi keessanuyyuu carraakkadha.
osoo fayyaa qabdanu aafiyaa akka tanitti fayyadamaati. Singaruu kan himataa jirtu yeroo kana keessatti Mubaarik Musammaan himataa jirti. Mubaarik Musammaa rakkina akka kamii irraan geerame? Musammaan narraa fagaate waan inni narraa fagaateef hin beeku sinii galee durri isaatu na bira dhaabbata. Isaatu wanni na jedhe edaas itti galee ni madde bilbileen itti madde asliin gaba isaatiin anaa tikkeetta sii murana na jedhe qabaadheetii miti kan hin ga'a. Isin yoo gaddan namni kun yoo maallaqa dhabellee haati isaa yoo jiraattellee xiqqishootti dhaga'amu. Natti dhaga'amu ture dhugaa rabbii siin jira. Gizee amma garuu haati kiyya hin jirtu. Sirii galee abbaan kiyya hin jiru. Obboleessi kiyya biyya keessa hin jiru. Obboleessi kiyya takkachi qabu. Nama nan hin beekne cirboortiin dhaga'ama. Kana gara duratti dhaga'ama. Maallaqa qofaan hin ta'e. Garuu isin namni dhaabbachuu diddani. Sagalee naa ta'uu diddani ijoolleen biyya Arabaa. Si jaalladha naan jettan komantii jala dhuftani. Si bira jira naan jettan dhuftani. Mubaarik Musammaanis immoo waan kanaaf deebii isaa kenneefii jiru. Warahmatullahi wabarakaatu. Jira jirtu ummatu. Annagaa koota alhamdulillah. Mucaa miskiinni kun garuu maal nama goona. Haati hundaa dandeessuudha. Sila haati kiyya lubbuun jiraatte deebiiti wallahi qabsii dhaga. Oromoo geemina qabsiisaa sirrii hin jiru. Haati koo gurgurtee yoo rakkadhellee na jiraachis. Sirii galee gizeen gamas ilaalu isiin natti mul'ata. Sirii galee. Manni Habashaan guutuun yoo kooti jechuudha. Maaliif mucaan kun sagalee uummataa ta'uu sababii dhuunfaa ofiitii yookiin suuqii qabaattee yookiin qabeenya qabaattee nama walitti hin buune. Galgala sa'aatii afuritti tapha beellamaa qabdi hundi keessan yaalii baasaa laayikii gochuun dagatina koomentii irratti sii jirra jedhaanii dhuftee ilaalti koomentii keessan I miss you, I miss you, I miss you. Nama tokko lama qofaa miti kan haasa'aa jiru. Namoota baay'eetu waa'ee isii irratti haasa'aa jiru. Akkanaan gabbayee bu'ee isinitti himadhutti madina dhageessan. Indi eenyuun na bira dhaabbate yoo isin na bira dhaabbanne. Maqaadhaaf deemasa jedheetiin fooloo baadhannee deeman. Isaanatu namaa gadi of godhe. Aboo akkaan jeeti. Mixiyyoo tana gabbaatee akka namaa hojjechuuf waraqaan qabdu namni hundinuu tapha beellamaa qabattee ha isii caalaa waa qabu, ha isii caalaa fayyaa qabu, ha isii caalaa waraqaa jireenyaatu qabu hedduu tapha beellamaa qabatee guyyaarraa taphachaa oolaa. Mixiyyoo tana mee sabtii as deemtu tana tapha beellamaa tokko qabatte biyya galuu deemti akka namaa gabbaatee hojjetachuuf waraqaan qabdu. Mixiyyoo tana mee namni hundi bira dhaabbadhaa gammachiisaa mixiyyoo tana. Please namni hundinuu bira dhaabbadhaa gammachiisaa. Namni obboleettii qabdan namni namummaan itti dhagahamu mixiyyoo tana bira dhaabbadhaatii gammachiisaati. Nagayaanii tikeeta murattee biyyasii galtee waan suuqii wayiillee banattee haa jiraattu. Mee namni hundi naasuu namummaatiin bira dhaabbadhaa gammachiisaa mixiyyoo tana. Wallaahi hedduu garaa nama nyaata. Yeroo dheeraa isuma as gubbaa boochuu manuma teessee boochuu waan kana agaraa ooltanii wallaahi waraqaa jireenyaan qabdu biyya tana keessa gabbaatee akka namaa sargii wayii dhaquuf takka qalbii gammachuu baatee hin beektu. Dhokattee nama jalatti waan wayii taatee daqiiqaa muraasa gabbaatee ol deebiti malee takka gabbaatee jiraattee hin beektu. Mixiyyoo tana mee namuu bira dhaabbadhaa gammachiisaa. Wallaahi garaa nama nyaatti namni hundi bira dhaabbadhaa gammachiisaan isinin jaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheer godhaa viidiyoo tana sabti as deemtu tapha beellamaa qabattee akka ajaa'ibaatti bira dhaabbadhaa namni hundinuu irratti hirmaadhaaf. Biyya alaa jirtan keessaan erguu fi dandeessan gaafadhaa karaa isii ittiin qunnamtan bilbila isii taatu yookaan isinii kanna yookaan isii qunnama keessaanillee gammachiisaati mixiyyoo tana jajjabeessaa haa biyya galtee nagaan jiraattu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muciyyoo kana haa gammachiisnu jedhamaa jira. Biyyatti galtees immoo womatee illee banattee ittiin jiraattu jedhamaa jira. Mimmeessi waan kana irratti maal jettu sagantaa irraaf qabannee kanuma fakkaataa sagantaa biraatti ammoo itti deebinutti hamma yeroo jarna wajjin turtan.